Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamoota jaalatamoota hordoftoota chaanaalii tiktookii keenya guyyaa har'aa kana sabiskiraayibii yookiin immoo laayikii fi foloo gochuudhaan nu hordofaa jechuudhaan waan gabaabaa tokkoon isin agarsiisa. Yeroo baay'ee quba keenya ana biratti kun quba mirgaati. Quba mirgaa kana akkas erga gooneen booda egziyoo maarinnaa kiristoosii kamirraatii eegallaa kan jedhudha. Egaa yeroo meeqadha egziyoo maarinnaa kiristoosiin jedhamu kan qabu jennee gaafa ilaallu al 12 qofaadha. Isa kana maal goona quba abbuudduu irraati kaasnee quba ishee moggaa kanatti kaasneetu qubni keenya bu'oo qabdi jecha tokkorratti sadii qabanii jechaadha. Egziyoo maarinnaa kiristoos, 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 egziyoo maarinnaa kiristoos jennee quba ishee kanarraa kaasnee amma dhufnee quba ishee xiqqoo geenyutti al 12 ta'a jechaadha. Achirraatti deebisnee immoo banta maarinnaa kiristoosii kan jennu banta maarinnaa kiristoos, 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 banta maarinnaa kiristoos jenneetu asirratti xumurraa jechaadha. Bifa kanaatiin egziyoo maarinnaa kiristoosii al 12 yeroo 2 jennaa jechaadha.